Oppiidoon kaleessaa ODP'n har'a erga of haaromseera jedheeti carraa itti fayyadamuu qabu duguugee itti fayyadameera. Joota sana kana garuu hiree sana jala balleessaa jiran natti fakkaata. Paartileen mormitootatis paartii resistaansii diddaa sanirraa gara paartii gavarnaansiitti of ceessuu irratti hojjechaa jiran. Warri biyya bulchuusi akka warra biyya bulchuutti osoo hin ta'in akka atakaaroo paartiitti fudhatanii kan deemaa jiran. Dhimmi waliigaltee isaanii ammayyuu icciitiidha. Uummanni Oromoo dhimma waliigaltee isaanii sana ifatti kanarratti waliigalleerra kana asiitii hanga asiitti hojjenna kana akkasitti nu eegaa jedhanii waan uummatatti himanii qaban gama lamaaniinu. Dhugaa dubbachuuf rakkoo kana tokko ololatu ammeesse. Lammaffaa wal amantaa dhabuudha. Sadaffaa wal tuffachuudha. Isa sanaaf furmaanni maali? Har'a sadarkaa irra geenye irratti. Muummichi ministeeraatis paartiin kunis waan tokko sirriitti hubachuu danda'u qaban. Humni isaanii maddi aangoo isaanii maddi humna isaanii makalaakaa miti. Maddi humna isaanii instituushinii biraati miti. Warraaqsa uummataati is people power. OBS filannoo uummataa. Gama deeggartoota ABO'tiin fi miseensota ABO'tiin jiru immoo kan bara 1991 nutti deebi'a kan bara chaartaraa jedhudha. Barri kuniif barri sun wal fakkaataa. ABO'nis ani waraana kiyya hin galchu hin jenne. Nutti nuun hin jenne. Maan galchinire? Mootummaanis waraana kana nan rukutaa akka galan hin barbaadu hin jenne. Ofittiin galcha jedheera maan galchine. Carraa tokko ta'uu qabu, carraa wal gargaaruu qabu. Ruumariiwwan akkasiitu jiru. ABO kan deeggaraa jiru TPLFdha. Jarri lamaan carraa firoomuu qabu jettee yaadda? Warri Oromiyaan diiguu barbaadu. Arra deeggartoota ODP ta'anii tasbayan. Warra biyya keessa turee fi tokkummaa keenya kan diigaa jiru diiyaasporaa alaa dhufee jennaan. Waan achitti wal gochaa turan biyya keessa fidanii dhukkuba biyya keessa fidanii dhufanii. Wallola murnoota ABO keessatti nama meeqatu nurraa dhume? By the way murnoota kana keessa kafayyaa tokko illee jiruuntu jidduundisi. Hundisi summii gandummaa, summii naannummaa, arraba safuu cabsu walirratti duulchisuu irratti number 1 turan. Walumaa qixa. Filannoon dhumuuf Oromoof sodaa akkamii fidee dhufa, carraa akkamii fidee dhufa. Filannoon paartileen Oromoo jajjaboo keessa hin jirre filannoo ta'uu hin danda'u jeequmsa.